Dilbata waaree booda OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii akkam jirtu hordoftoota keenya. Sa'aatii bashannanaa irra keenyaan bashannana qindeeffannee isin biraan ga'uu fi jenna maarree har'aafis egaa keessummaadhaan qabaa toora artiitirraa kananii affeerradhe dhimma diraamaa dhimma muuziqaa taphachaati kan waliin turru. Egaa hordoftoota keenya jiini kun immoo ji'a namuu abdiidhaan eeggatu ji'a gaa'elaati. Ji'a amajjii jechuudha warra wal fuutaniif baga geessan baga wal fuutan egaa wajjin horaa wajjin jaaraa isiniin jenna. Egaa afoola keenyan immoo warri fuusisus waan jedhu qaba akkasumas immoo warri heerumsiisu waan jedhu qaba. Warri fuusisu hamaamuta wajjin wal qabata afoolli isaanii akkasumas immoo yaa habaaboo yaa habaabiyyoo jechuudhaan kan sirban qabu. Amaarichi gobanaa mee maal jedhu? Egaa amaarichi yaa habaaboo yaa habaabilee firruu dhufee warra kaakilee jechuudhaan sirbitee baay'ee bareedaadha. Akkasumas immoo warri dubaraa afoolanii aadaan keenya baay'ee bareedaadha waan jedhanii qabu. Keessa'u mooyaa lashoon baala qarshii caalaa jedhee abbeetu jedhanii akkaataan itti sirban iddoo baay'eetti ni beekama. Daangaan immoo maal jette keessa'u baay'ee waan fakkaatuun. Haala kanaan sirbiteeti jirti shillimii. Isaan lamaanuu guddisnee galateeffannaa egaa sagantaan keenya ammas itti fufaa hordoftoota keenya qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru qarcaanshee tireedingii fi baankiin Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaanii ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a bakkuma jirtanitti yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya haloo jechuu hin dagatina faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajiluu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi iimeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya dizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila.
Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Walitti deebinee egaa hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti bashannana gaarii isiniin jenna sagantaa yeroo kaayyotirra egaa keessummaan qaba jedhanii ture silaa keessummaan kan koo har'aa Daani'eel Abarraati. Daani'eel Abarraa daayreektara muuziqeessaa akkasumas immoo ogeessa beeksisaati. Waa hedduudha kana caalaa inni ofaa ibsu. Daanii bakka nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegde. Tole. Sila cadha jechaa turte irratti xiqqoo Tole garaan gaa. nyaate. Jeekaa Itti jiin si immoo dabaluu jiru. yaade. Achumaan daawwattoota kiyyaaf sana jedhetti ceenaa Tole, tole. yookiin weelloon baay'ee jaalladhu jira Tole, ture. tole. Misirroon lamaan kan gammadanii. Misirroon lamaan kan gammadanii. Cidha gaa'elaa baga geessanii siin jedhe warra cidha geessan hordoftan. Ayyeekaa baga geessan jenna irra deebuudhaanii Daanii atis baga nagaan dhuftee galatoomi ulfaadhu siin jenna. Tole egaa Daanii ani haga tokko jedhee ibseen jira. Ati immoo iyyuu dabalataan maal jetta akkamitti of ibsidame? Tole ulfaadhu naaf heeruu keeffatillee ani maqaan koo silattis akkuma ibsite Daani'eel Abarraan jedhama. Ogeessa fiilmiif tiyaatira yookiin diraamaa yookiin akkasumas weellisaadhas sirba qeenxee qaba. Ayyee. Itti dabalataan ogeessa beeksisaadha. Beeksisas nan dubbisa. Baandii liidar yookiin baandii ogeessa baandii magaalaa Finfinnee keessatti Tole. hawwisoo shaggar yookiin baandii shaggar kan jedhu hundeessee magaalaa Finfinnee keessatti naayit kilaboota adda addaa hojjechaa jira. Artiistoota bebbeekamoo buleeyyii akkasumas dargaggoota qabadheen hojjedha. Baandii shaggar ogeessa beeksisaa diraamaa irrattis akkuma agartanii waa baay'ee Ayyeekaa kana taphachaa wajjin turraa egaa diraamaa hedduu keessatti diraamaa Oromoo keessatti ijoollee lafaa dhufaa hirmaatan keessaa Daaniin nama tokkodha galatoomi siin jenna. Tole kaamee diraamaan dura hojjetame yookaan immoo aartiin dura waltajjiitti ittiin baate kan uummata bira ittiin geesse kamii kan jedhu kanarraa kaanu. Baazoo yaani gara hojii aartiitti kanan seene gara waggaa 12 akkas 11 natti fixeera. An dhaloota mucaa Wallagga Bahaati. Naannoo aanaa Diggaatti dhaladhe. Tole. Magaalaa Anasaasiggaa magaalaa Baloo biyyi jedhamtu biyyi guddoon tokko jirti achittiin guddadhe daa'imummaan achi deeme. Achi baradhee dhufee Naqamteetti magaalaa Naqamtee keessatti barachaa ture jiraachaatiin ture. Tole. Maatii wajjin harmeen koo ammayyuu naannoo Diggaa jirti achuma naannoo Naqamtee jechaadha. Achi bee Finfinneen gale bara 2002 natti fakkaata 2002 seenee waggaa tokko caalaan turre magaalaa Finfinnee keessa. Tole. Achumaan gara aartiittiin seenee aartiitti kanan seenee barumsa baradheera. Jeneraal fiilm aartiittiin baradhee eebbifameera akkasumas koorsii gaggabaabaa Hollywood irraati daayirektara biyya alaatti kan dhufe tokko jira faranjii agar fikir tiyaatirii fi raas tiyaatiritti baranne afaan ingiliffaatiin tiyaatira koorsii gaggabaabaa akkasumas immoo Ugaagan kolleejjedhaas akkasumas baradheettiin jira dippiloomaadhaan aartiidhaan. Muuziqaas immoo baradheettiin jira mana Faazer kan jedhamu jira dooktara kabaja aartiist Tasfaayee Abbabee Faazer jennee waamnu aartistoonni Itoophiyaan baay'een isaanii mana sanatti baratu Faazer beekta warra Amaariffaa keessaa baay'inaan Daawit Tsiggee fa'aa wajjin turree Zabibaa Girmaa fa'aa Masaayii Tafarraa Kaasaa fa'aa Taarikuu Baabaa fa'aa Ileen Baddiluu ማለት ቶታል አርቲስቶን nama fiilmii irratti agartu hundi isaanii Shawaa Farraa Dassaaleny fa'aa dabalatee achi mana sana barataa turanii. Ani illee achi barachaatiin ture achitti baay'ee muuxannoo guddaatiin argadhe tiyaatiras muuziqaas achitti baranne baay'inaanii ammallee jiru ammas barsiisaa jiru achittis baradheera. Hojii keessas immoo barachaatiin ture. Hojiin yeroo jalqabaa fi ittiin beekame yookiin uummata bira ga'e baay'inaan calqaba afaan Amaariffaa hojjechaatiin ture. Diraamaa Daanaa kan jedhamu Amaariffaan hojjechaa ture. Calqaba aartii afaan Amaariffaatiin jalqabe. Akka carraa haadha Shumbee beektaa Mireet Sheejin naannoo Piyaasaa yookiin Birbirsaa Goorootti tasa wal agarree. Artiistoonni Oromoo akka ta'an hin beeku Oromoodha jechuun Finfinnee naannoo Piyaasaan ture. Afaan Amaariffaan hojjedha. Akka carraan arga ishee Humneechaas afaan Piyaasaatti dubbiseetanii baay'ee siddiqqisiifadhaan Oromoodhaami. Hojii aartii keessan jira mana Faazariin baradhannaan beeku isaanis mana Faazariidhaan afaan Oromoo hojjechuu barbaada eessadha miidiyaan OBN yookiin
diraamaa afaan oromoo hojjechuun barbaadannaan Miratoo Waldamaariyaam achuma dhaabbattee bilbiltee Chombee Hayilamaariyaamitti bilbiltee daayirektara OBN irrachaadha. Isaa bilbiltee mucaa jabaa jira mucaa dargaggeessa ol deema akkas diraamaa hojjechiisettee yeroo sana achi booda Chombeen tunaan argin akkammaa kan yeroo teelegiraamiin badan jiru suuraa kiyyas hin ilaallen calistee mattimtee maqaa kootti himte waggaa 10 akkas jechaadha. Deemee diraamaa safuu skriptii naa kenne. Safuu irratti hirmaatte. Diraamaa gaggabaabaa OBN beekamu. Baay'ee beekama diraamaa baay'ee jaallatamaa ture baasee ayyuu baay'ee jaalladhan ture tuni hojjetiin. Sarpiraayis kan jennu jedhee jalqabaatiif. Taamiraat Kabbadaan fa'aa jiru. Elfeen jirti Finash hawwiifaa taane sarpiraayiz hojjedheera jalqabaatiif uummata bira kan hangee achi booda diraamoota hedduu ture safuu baay'ee hojjedheera. Baay'ee diraamaa dheeraa ture baay'ee ture jechaa turre. Achi dhamdhamaa hojjedheera. Harka caalu garuu sirriitti kan uummanni bal'aan na bare sana caalaa amma dhiyoo kana kan qilleensa jiru dhiyootti kan dhume ድራማ ጃለኩ ያለለኩ ከኔ ይገረም ታመነ ባዞ ይገረም ባይ ነመ ጀባዳ ሱማን ዲስበቹን በርባዳ ይጌ ነመ ጀባዳ ከሱማ ይሮ ካዩት ስቶሪ ተናግራ ኦኬ ይሰቱ በሬሴ ጃለለኩ ረት ባይን ቤከመ አማ ላይፍ ቲክቶክ ዶንገል ሱማን ባይናን ከረ ድራማ ሰናት ነው ዱብሰኒ ኦሮሚያ ባላቲ ካንንቲ ቤከመ ድራሚቻ ጃለለኩ ናፊ baay'ee uummata keessa kan bal'inaan beekamu godheedha. Taanseemmoo meeqa tole ka sirbaa boodatti deebina. Tole diraamaa kana keessatti egaa taateen sii kennamu yookaan immoo taatoo sii kennamu kan akkamiiti? Ati immoo taatoo sanii akkamitti fudhattee ittiin hojjette? Fedhiin kee immoo taatoo akkamii ta'anii taphachuudha kan jiru immoo gaaffiin akkanaa odoo ka'e maal jetta? Baasee aktarii yookiin taatoo yeroo taatu taatoo kamiifillee reedii ta'uu qabda. Malee of daangessuun qabdu. Amma artistoonni baay'een tiraajedii hojjetan tiraajedii maan affanamanii koomedii hojjechuu danda'an. Yookiin koomedii hojjetanii warri abbaan isaanii kanuma beeknudha. Koomedii baranii tiraajedii danda'an hojjetan. Ani ispeeshaalii erga yaada kee gaaffii kee ta'eeti hojii tiraajedii hojjechuun baay'ee natti tola. Tiraajedii jechuun kan baay'ee nama gaddisiisu fi kaaraakterii jaalala. Aakshinii ta'e humna qabu wayii. Baay'ee paawar aaktingii guddaas kan gaafatu tiraajedii. Jaalala kudhatti argite taate bulettiin keenya jiituun dhukkufattee sarratti baay'ee sirees imimmaanuma sirrii bu'aati turre. Mabeet Tolosaafaa baay'ee Tolosaan baay'ee aktarii jabu. Isheen maazarii taatee jette. Haadha kiyya taatee diraamaa sanatti kan hojjette akkasumas Taamiraatis baay'ee baay'ee aktarii hamaa aktarii baay'ee cimaa handaa'imattee biyya ta'een beeka. Namoota hangafa Oromoon qabu keessaa Taamiraat nama guddaadha. Inni galateeffannaa garee suni akkuma jiru warri dhangaa keessatti duraan beekaman ulfaadha galatoomaa jennaani artii Oromoo akkuma ta'anii jalatti gatan ta'anii sadarkaa kanaan kan ga'anii isin biraan ga'anii jiru isin immoo yeroo kana qabattanii itti fufaa jirtu jechuudha. Ayyee itti fufi. Dhugaadha isaan irratti fudhannee mooranii artiistii Taamiraat Kabbadaa ambaasaaddaraadhas baasoo ambaasaaddara nageenya addunyaadha. Sirriidha. Isa wajjin hojjechuu kiyyatti baay'een gammada. Calqamayyuu diraamaa safurraatti isatu na simate sirriitti akkanas ga'u na gorsee haala jiru maal jiru na barsiisee anaaf nama akka maatiidha. Akka abbaa kodhasi akka re'aa kodhasi akka obboleessaattis waa baay'eedha. Faamilii ta'anitti jira isa wajjiniin. Isarratti hojjenne tiraajedii baay'een jaaladha. Dabalataan immoo diraamaa jaalalaas baay'een jaaladha. Kaaraakterii jaaladha jechuudha. Umurii keenya mitiire. Gara boodatti gaaffii wayiin qaba. Hundaafiyyuu jaalala lakkuu keessatti waan ati taphatte hordoftoota keenya biraan geenye sana booda walitti deebina. Hordoftoota keenya egaa ispoonsaroonni keenya Qarcaanshe Tireedingii fi Baankiin Awwaash jiru nu faana jiru ulfaadhaa galatoomaa jennaani jaalala lakkuu akkasumas immoo beeksisa hordofnee kan walitti deebinu ta'an faana tura. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaaffii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kaffaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajiluu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaaffiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi iimeeyilii baankichaatiin gaaffiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii
maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana uummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya diizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltii irraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Hordoftoota keenya egaa kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii OBN irratti dilbata waaree booda yeroo hunda sa'aatii kanatti isin biraa geenya. Keessummaan kan koo har'aa ogeessa waa hedduu Daani'el Abarraati. Ogeessa beeksisaa, ogeessa diraamaa, ogeessa muuziqaa waa hedduudha akka kaafna har'aa bashannanaa isiniin jenna. Daanii akkamitti ittiin geenya? Baay'ee bareedaadha. Egaa diraamaan safuu akkasumas immoo jaalala lakkuu kaasneeti jirra. Dhandhamas hojjettee mee dhimma sanii haa kaasnudha. Dhandhamaan kun diraamaa araaraa promotion yookiin daraartuu araarsaa kan qopheessite production isheetiin. Safuu bal'inaan hojjetteeti. Safuu bal'inaan ishee hojjete safuu hojjechaati turre amma production irratti dhandhamaa irratti hojjechaa turre. Sammuna tokko na yaadadha. Maal dhandhamaa irratti kan hojjenne sukkaaratti ture bara waggaa meeqasitti waggaa jaamu akkas sukkaara sammuna tokko badee ture. Amboo faarratti illee qabamedha. Baay'ee sukkaara akka urkiitti barbaadamaa ture. Haadha jaamboo fa'aa taanee hojjenne haadha jaambooni mucaadhaaf sukkaara hin jiru. Mucaaf shaayii laachuuf jettee shonkoraa sukkumtee akka shaayii mi'aawu itti gootee jettee nuun immoo sukkaara adamsinaan Abrish Safuu. Abrahaam Fallaqaa beekaa. Innis artistoota beekaman keessaa isa tokko. Warra jaalannu keessa. Sukkaaratu bade. Karakterii guddaa sana kan hojjetu Daani'el Fiqaaduu. Daani'el Fiqaaduu inni sukkaarri bade sukkaaran qabaa jedhee haasa'a. Inni qabu sukkaaran qaba hedduu deemuu taasoo mana buna teenyeetu dhugnuuti argine. Sukkaara kan jedhu sukkaara mana isaa jirenne yeroo sana sukkaarri inni qabameenaan birrii guddaa sii kaffalamas ture. Hin qabsiistas uummataaf kaa. Faana buunee poolisii waamnee gaafa mana isaa dhannu namichi ciisaa jira dhukkufatee ciisa sukkaara mana kee jira poolisii tokkofne deemne. Gaafa inni rakkina sukkaaraa qaba lakkaan dhukkuba sukkaaraa qaba. Odeessiin baay'ee kolfee namoonni natti jiru turani. Diraamicha irratti baay'ee bareedaadha. Dhandhamni haala kanaan hojjetamee jechuudha. Tole gaamee amma taatee tokko sii kenna. Daaniin dargaggeessas keessawuu intala takka jaalattee jennu. Intala takka jaalatteerta. Ishii sanii amansiifachuudhaa fi qabsoo natti taasistu jira. Dhaittee haasofsiiftaa sididdii akkuma taate amansiifatta. Miira sana akka nutti agarsiistu barbaanna egaa guyyaan guyyaa bashannanaati wanta ta'eef mee diraamaa keessaa jaalala lakkuu keessatti soonni akkasii jira wanta ta'eef isa sanitti agarsiisa iyyee. Akkam bareeddi. Kanama akka keenya sun qaba. Kaasi lafa maal taate? Maanaa tanneen an harka jira hundumti isaayyuu. Maal jettamo? Kun hundumaa qabeenya mana ga'u. Maal taate karaa irratti harcaasaa deemtan? Qabeenya maali? Baazwee miidhagina keedha. Qabeenyi kennu guddaa. Miidhagina kee lafa sirraatti harcaatu ture. Sana si fuudheen kan. No, taphatuun ta'in si dinqisiifachuu kiyya. Waan illeef iyyuu baazwee baay'eetiin si dinqisiifadha. Baay'ee miidhagda. Kanaafidha kan si dinqisiifadhu waa biraas qaba. Kanaaf dinqisiifannaa keetiif mallattoo quba kee yookiin ashaaraa kee na barbaachisa. Singalee tole duwwaa 9 maarree akkasuma ga'a. Tole siin bilbila. Akkam akka harcaasaan deemne garuu bareedina kee olii galee. Baay'ee bareedaadha. Isa dhugaa itti bashannanaan ture. Thank you. Otoo isheen qaamaan jiraatte illee baay'ee bareedaadha. Ani baay'ee miicoo ilaalan ture beektaa alatti agarsiisaa turte. Baay'ee bareedaadha. Tole gaamee diraamaan Oromoo ati keessatti hirmaachaa jirtu wanta ta'eef
yeroo ammaa kana otoo maal fooyyeffatee gaariidha kana caalaa dagaaguu danda'a jettati. Diraamaan afaan Oromoo baay'ee karaakteriin yookiin istooriin diraamaa afaan Oromoo diraamaa kamirrayyuu hin jiru baay'ee cimaadha. Sitti meera duraan sana artiistoota warra Amaaraa wajjin baay'een hojjetan ture. Guruum Ermiyaas fa'aa, Saraawwit Fiqiree fa'aa baay'ee ambaasaadara suufii sana fa'aa kaastiin hojjechiise. Saraawwit Fiqireetu maal jedha seete. Diraamaan afaan Oromoo baay'ee cimaadha. Istooriin isaas, karaakteriin isaas, aaktiingii isaas baay'ee cimaadha. Garuu kan hir'atu teeknikoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf siinimaatoogiraafii, piroodakshinii, koostuumii, meekaappii, lookeeshinii, laayitoota, kaameeraa fa'aa kanatu hir'ata malee sanaaf ture. Baay'ee akka kanaan aanaan tarteemantiin yookiin jaallakoo kiyyoon baay'ee kana fooyyessee fidee dhufe. YouTube irrattis amma baay'eetti deemaa jira. Akkasaa kan guddifame piroodakshinii gaashaa qabatame. Garamiin ammas hin galateeffannaa jechuudha. Irra deemnee ammas garamiin galateeffannaa. Hojii ajaa'ibaa hojjete baay'ee keessa isaatiidha kan baay'eedhame. Nama jabaadha barreessaa cimaadhas. Akka kana istooriin isaa guddataa piroodakshinii bareedaa, kaameeraa bareedaa, ediitara ogeessonni babbareedaa irratti hojjetanii diraamaan keenya salphaatti iddoo guddaa ga'uu danda'a. Aaktiingiin keenyas gaariidha. Ulfaadhu galatoomii gara muuziqaatti immoo ceenaa. Egaa Daaniin ogeessa muuziqaatis. Sirba Alii Birraa sirba Daanii waltajjii irrattis baandii qabaa Shaggar baandii kan ka'eeti baandii Shaggar. Akkasumas immoo kiliippii tokkos baastee uummata biraan geessatti jirta. Dhimmoota kanneen immoo akkas. Tole baandii Shaggar kan hundeesse magaalaa Finfinnee keessatti bara 2006 akkas torba naannoo mootummaan kilabii naayit kilabii tumaan hojjetu hundeesse. Maaliifan sana jedhee seete baandii Shaggar suni qabsoo guddaadhaan ture. Naayit kilabiitti Daaksin Safar kan jedhamu jira Piyaassaa. Achitti eegalle. Artiistoonni baay'een jiru achi kan wajjin hojjechaa turre. Warri beekamtii argatan baay'een fa'aa jiru. Taarraqeenyi baay'ee ta'uu argoojjoon fa'aa jiru. Masaayeen fa'aa jiru. Wajjin hojjechaa turre artiistoonni baay'een. Warra afaan Amaariffaatiin beekamu. Leencoo Gammachuu fa'aallee. Namoota beekamoo ijoollee artistii lafaa dhufa asii biratti argeen jira. Isaan baandii kiyya irratti baandii Shaggar irratti jiru. Ka'umsa achitti kilabii achittiin calqabeetan ture naannoo Piyaassaatti eegalee Kaasaanchis fa'aa hojjechaatiin ture. Afaan Oromoo sirbuun inni ulfaata ture. Umurii kiyya kanatti siin jedha durii dhiisi. Ammatu ce'umsi kun hin dura jechaadha. Ana afaan Oromoo tokko waltajjiitti baatee guutuun sirba Alii Birraan deemaa yoonaa qabate kiiboorsiitu taphatu utuun sana fixiin Amaariffaan irratti seena. Odoo waltajjiirra sirbaa jiru. Maaliif addaan kuttee gaafan jedhuuni Oromiyaa bazzaanaan jedhu. Sirba tokkittiin fixuun daqiiqaa 5 takka waltajjiitti baatee sirba 4 sirbiteetti kan buutu dabareen kee guga'u. Baay'eetti gubachaatiin. Ati afaan Amaaraattis waan sirbituuf jechuudha. Mana sirba Amaariffaan sirbisiisu. Achirratti nan aaran ture xiiqqeeffadhetuma jedhuun. Baandii Shaggar hundeesse. Shaggar jechuun magaalaa handhuura Finfinnee. Abbootiin Oromoon kan abbootiin gadaa waame keessa turan maqicha akka dubatti akka hin irraanfatamneefidha. Isarratti ijoollee Oromoo keessatti hammachiisee maqichis akka guddatu fedhan baandii Shaggar hundeesse. Baay'ee bareeda. Dhiibbaa keessa darbe erga ce'umsi kun dhufee immoo erga afaan Oromoo jalqabame. Maaloo sirba tokkittii naa sirbe warri nan sirbisiisuu naariif haadhaaf akkamiidha. Oromifamaa sirbite naan jedhanii fa'aan abbaanoo teelaa naariif turanii. Warra naarii sanota amma deebi'anii maaloo sirba tokkittii naa sirbe naa dawwalaa turan dhiiseen keessaa ba'e baandii hundeeffadhee fi hojjechuutti hin jalqabanna. Akkuma silatti kaaftee Leencoo Gammachuu Saglii mucaa baay'ee jabaadha. Inni fa'aa jira sinni shoo mul'ataan inni hojjeteera baandii kiyya wajjin. Simboonee addunyaa fa'aan jiru, akka Miilkiyaas jiru. Baay'eedhaatti artistoonni. Itti dabalataan warra Amaariffaas jiru bakka kan Gannat Maasrashaa. Essay dasi belene, Awdamet Matalene. Isheen faazirti baraharatti nafaan turte. Sammaanyi bala'oo, Sammaanyi bala'oon faatureera nafaanaa. Dheengadduma kana mataasaa kan ayyaana qilleeraa fi Gizaachoo Tashoome. Innis na bira tureera. Ijoollee baay'eedha kanneen akka Geedoon Daani'el fa'aa warra durii keessaas dargaggoonnis artistoota baay'ee jira baasee. Amma kana hundeesseen magaalaa Finfinnee keessatti
Mucaan sirba dasee sirbe sunis jira. Dasee kamii faana laamroot maanjus baay'ee mucaa cimaa humna cimaa qaba akkasumas Salamoon Xigaabee wajjiniin kan ture. Hedduudha poostara isaa bareedaadha. Sirba kee immoo egaa waltajjii irratti sirboota sirbitu keessaa mee tokko xinnoo ishii jennee karaa immoo kiliippii keessatti ce'a. Waltajjii irratti baasee sirban jaalladhu baay'inaan Alii Birraa baay'een dinqisiifadha baasee. Sirbi Alii Birraa baay'ee cimaadhas ergaa guddaas qabas baay'ee bareedaadhas baay'inaan sirba Alii Birraa sirba Dooktara Kabajaa Artist Alii Birraa yeroo baay'inaan taphadha baay'inaan jaalladhas hedduminaan kan isaan taphadha. Calqaba baasee waltajjiitti kanan ba'e sirba Alii Birraatii fi Abbituu Kabbada yaadni koo gama keetti isa jedhu. Wamallee nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Wamallee nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemnaa moggaa. Maaliif deemnaa moggaa. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee. Waaqa moo namumaa kan seera jallisee. Ati teenya takka maaltu addaan nu baasee. Oromiyaanis takka maaltu addaan nu baasee. Maltu addaan nu baasee. Wow. Baay'ee bareedaadha. Isteejii irraas kan hojjete baay'inaan jira. Karaa kiliippii keetitti odoon ceeni wayii yaadadhe. Ijoollummaa keetitti inumaayyuu warra Kooriyaa fuulduratti gaafaatti sirbitu ijoollummaa keeti. Meeshaa akkamittiin nu yaadachiista? Maa inni sun? Sirbichi asitti meela calqaban sirba aartii afaan Amaariffaatiin baay'ee hojjechaa ture. Afrikaa biratti gaafa ijaaramu ijoollee mana faazarii taane Zabibaa Girmaa fa'aa aartisti afaan Amaariffaa faana taane baay'eedha ijoollee. Achi sirbaati turre Afrikaa giraachin kan jedhu faazarii mabbarreesse. Isintu sirbeessa sana? Isarratti hojjedheeree miiksi godhamee jechaadha. Amaariffanni sirba kan jedhee waltajjiin sun meeshaa aadaa baandii aadaatiin ta'ee na yaadadha surree veelii uffanna yeroo pirezidantii Kooriyaan tureera humni waraanaa ministeerri Mekkalakiyaan isaanii ture akkasumas pirezidantiin Jaapaanis ture Kooriyaa Zamaachoch jedhaman jiru kan Itoophiyaa keessa jiru warra qabsoo guddaa waan seenaa keessa turanii biyya alaatti kan dhufanidha namoota baay'ee gaazexeessota ciccimoo biyya Kooriyaatti beekaman isaan fuuldura isteejii sana hojjedhe na yaadadha afaan Amaariffaatiin. Gannana Wacafoo namicha jedhamutu barreesse isa toltu nu qabe.